Anaa fi mucaa ofuu bichaa keessatti hafeeri fadheeni akkamatu dudda duuban kaachaa duuban oofa namichi akkumatti jala seente akkamatti wallaallee mucaa wajjin namni sadi keessaa bu'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nurraa dhaabbatan jedhe maqaan isaa guddaadha. Isa abidda keessaa nama fuudhu isa humna jabaa namarraa dhaabu gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Achi keessatti kan daafatamnu balaa hunda balaa tasaan nama baasa Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Waa'ee isaaf mee galateeffadhaa. Misgaanni kassaa haa ta'u. Amanamaadha gooftaa Yesuus. Asiin ga'ee nu biraa nafu. Hin buqqisaa nu duraa kufu. Hundi danda'a gooftan. Hamaatti nu kennu gooftan. Anjalloota namarraa rukutu. Anaangoo du'aa namarraa cufu. Hamaatti naman kennu. Otoo diinni nama mormaa deemtu mormii diinaa afaanii nama fuudha gooftan. Afaan bineessatii nama fuudha. Kiyyoo diinan namarraa kukkuta. Sinirraa isaa kukkutu gaagura narraa jikse. Gaagura seexanaa digaqee namaatii Yesuus. Nama wal jibbe walitti firoomsa abbaa araarati. Araara namaaf taasisa. Anjibbe wal jaalachiisa gufuu nama fuunduraa buqqisa gooftaa galanni isaaf haa ta'u. Yesuus jajamuu qaba. Maqaa isaa ulfaatu bara baraani. Nagaa keessanitti Waaqayyo. Gaaddisatu jira. As keessa kunoo karaa saniini. Muka addaatu margaa jira. Kunoo asuma karaa fannoo saniin. Meeshaa qabatee raajiin gisee hunda isa jala dhaabbata. Marfiin immoo qamadamee as gubbaarraa sibiilli isa biyya fagootti rukutu sana asirrattan arga gisee hunda. Asirraan deemu barriin tokko immoo asiin banamaatii jira. Kanan arga meeshaa sanii akkanumatti lafatti hirkisaa. Garuu wanni itti morman achi asee isatti fiiga. Hoggaa itti gara siyaasiitti fiigani sitti fiigu. Raajitti fiigu. Meeshaa sanii numa hirkisaa isuma kana maaskii kana itti afuufa. Onni maaskii itti afuufe duubatti irraa deebi'u. Gisee hundaa nan arga. Galanni gooftaan isaaf haa ta'u. Gaaddifni amma akkanatti ilaalee ammas nan arga. Gaaddifni kuni ababaa waan ta'eef daraaraa muka firee qaba. Meeshaa isa jalatti hirkifatee dhaabbata. Meeshaa achi akkumatti hirkisee dhaabbata. Sagaleessa baay'isee hin dubbatu. Jarreen achi itti deemuu diina itti morma sanitti maaskidhum kanaaf uffata meeshaa sana achi fuudhu. Isumaan jarreen ofirraa dachaasaa jira. Gisee hunda kana na agarsiisa. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Barri asiin banamu kuni kaaba fi kibba gubbaarran asiinis ganaan barriin isa kana bakka kana miti achiif karaa kanaanas bana yalma koo jedhaani akkasitti na agarsiisa gooftaan barri asiin isatti banamu. Carqii amma raajiin uffate kana uffata wattaaddaraa fakkaatu natti agarsiise uffata akkanaan abjuuran irratti arge. Sibiila maa uffate amma daka gabutti uffatee dhaabbata. Yeroo ergaa gooti isin aarsaay. Utuun nama tokkotti raajee immoo hankoos na ililchaa dhabaati. Galanni isaaf haa ta'u. Carqii kana inni uffata yabbuu dadakaa sibiila qoobii kaawwata. Akalaatii isaa muluu meeshaa garuu hirkifatee dhaabata. Waraana barana silaa waraanni biyya ormaa jira. Raajiin immoo as keessaa lolaan jedha. As keessatti qamadamee matariyoosiin inni biyya fagootti nama rukutu sun as jira. Achitti hirkifatee dhaabbata. Garuu isaanii loluu maaskii kanaan lolaatii jira. Isuma kanaan lolaa oo inni isa itti afuufee namni. Isa kanaan morma. Maqaa Yesuusii waraanameera. Eeshi, isa kanaan morma. Yeroon isa kana itti afuufoo? Yoo inni isa kana itti afuufu naggaadonni illee qe'ee kana balleessuudhaaf naggaadonni yaa'anii han dhufan naggaadeen gabaa nagaduu wallaallee mucaa kanaas ariin jedhanii dhufaniiti. Harree oofanii deemu. Ilaalame. Gabaan keenya maal ta'e? Gabaa ba'anii gabaadhaa waan bitan dhabani. Waan bitan wallaalaniin gurguruufis gurguramuufii didee hin deemu ani karaan deemaa isatti mari'achaa deemu. Eenyutti? Sitti mari'ata. Argal kaasa. Jalloonni nagadan. Xonqaawonni nagadan. Irkaa kisaaraa keessa buuseera. Maqaa Yesuusiin ta'eera.
Eshi. Amma gurbaan kun odoo as jiru wakkatti nagannu dhabne meeshaa inni ittiin nu eeggatu kanarraa fudhanna jedhanii raajirraa meeshaa fudhachuu dhufan. Oo inni isaan dhufanuu inni akkumatti lafa kaa'eeti rikifatee dhaabbata. Qoobii sibiilaa kaawwatee akkamitti dhaabbata. Inni tokko kunoo garasiin akkana deeman lama ta'aniiti salaalatii deemu. Ati haasofsiisi ani duuba nama meeshaa isaa kanarraa fudhadhanii wal mari'atu. Tokko na haasofsiisa. Tokko fuulduraan itti dubbachuu otuma isaan barri irra hin gahin yoo inni maaskii kana itti afuufu dudda duuban kaatu. Dudda duuba fiigu. Eshi. Dudda duuba fiigu harree isaanii immoo daandiidhuma qabatee dhaabbatee hafee amma daandiin asii ka'e amma hawaasa buutti daandiin kuni daaratu irraa hafamee jiras alaakatti fiiga harree. Inni alaakaa fiiga ijoolleen tajaajiltoonni dallaa kana keessaa immoo gadi yaa'aniif. Ilaa wayyoo ilaa seexanni feentii ta'e jedhuun. Harreen akkasumatti bubbisee asii gadi amma hawaasitti kaata. Raajiin achii ol deebi'ee muka gaaddisa qabu san jala dhaabbatee hin boo'a. Hin boo'a namatti sin dubbatu suuta dubbata. Imimmaansaa kan akkatti ofirraa qicee tachi waaqatti asii olee darbata. Guyyaa hundaa na agarsiisa bootaan dhaabbatee boo'usan. Achii deebi'ee raawwateeti kophaasaa dhaabbata. Ijoolleen akkas jirti. Ifa harfata kophaasaa. Asiin ga'ee na biraa na fuu hin buuqqisa na duraa gufuu hin buuqqisa na duraa gufuu. Asiin ga'ee na biraa na fuu hin buuqqisa na duraa gufuu hin buuqqisa duraa gufuu. Kophuma isaa faarfata. Akkas jedhee faarfata. Anis na faarfadha. Suma qabeenyi koo suma kiyyaa abdii suma siifaa mana ba'ee si shakku gonkumaa. Siifuu mana ba'ee si shakku gonkumaa. Siifuu mana ba'ee si shakku gonkumaa. Suma gaarummaa kee labsa maaltu na daangessaa. Ulfina kee labsa maaltu na daangessaa. Suma gaaddeebni koo suma ulfinni koo suma qabeenyi koo suma asiifuu mana ba'ee si shakku gonkumaa. Siifuu mana ba'ee si shakku Galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Ameen. Siifuu mana ba'ee si shakku gonkumaa. Siifuu mana ba'ee gonkumaa. Asiin ga'ee na biraa na fuu hin buuqqisa na duraa gufuu. Asiin ga'ee na biraa na fuu hin buuqqisa na duraa gufuu. Hin buuqqisa na duraa gufuu. Suma gaarummaa kee labsa maaltu na daangessaa. Dandeettii kee labsa maaltu na daangessaa. Ulfina kee labsa maaltu na daangessaa. Namni Yesuus manaa baasan sossaa'ime dhukkuba nama keessaa baasa. Yesuus sammuu namaa bana. Ani nama tokko bira dhaabbadhee arrabaan dubbachuu hin danda'u. Yesuus qaanii nama dhoowwa. Yesuus nama macheessa. Qaanii nama wallaalchisa. Isinis naa macheessume. Jaalalli Kiristoos nama macheessa. Yesuus gooftaadha. Namni isaaf jettanii manaa baatanii hin qaana'inaame. Jaarsa dudubbisa jaartii dudubbisa. Yesuus nama qaaneessu. Suma siifuu mana ba'ee shakku gonkumaa. Siifuu mana ba'ee si shakku gonkumaa. Suma gaarummaa kee labsa maaltu na daangessaa. Ulfina kee labsa maaltu na daangessaa. Asiin ga'ee na biraa na fuu hin buuqqisa na duraa gufuu. Hin buuqqisa na duraa gufuu. Asiin ga'ee na biraa na fuu hin buuqqisa na duraa gufuu. Hin buuqqisa na duraa gufuu. Galateeffadhaa.
namni waggaa 32 balbala cufatee seexanaaf buna danfisu har'a garuu gaarummaa Yesuus mana seetii waca. Abbaa warraa isheedha kan bishaan waraabuuf meeqan keenyatu yaadachaa jira gooftaa oolmaa waaqayyo nu oole. Kallattii garagaraa teessaniis ilaalaa kan jirtan dhaamsan qabaan oolmaa waaqayyo isiniif godhe yaadachaa jirtu laata moo gungumaa jirtu? Maatii keessaniif waaqayyo maal godhe? Biyya hormaa keessatti waaqayyo maal isinii gochaa jira? Itti yaadaa. Maal si oolche waaqayyo? Guyyaa meeqa du'a si oolche waaqayyo? Waan aangoone jettee kan gungumaa jirtu waan baay'ee sii godheera waaqayyo. Namoonni baay'een ifa nuyi hin agarre utuun argin dacheen isaan nyaatteetti. Waaqayyo akkas isiniin jechaa jira. Isa darbe dhiisaatiin na galateeffadhaa isiniin jechaa jira.